miidiyaa irratti argisiisu san namni kun lafarratti nama akkamiiti? namni kun lafarratti nama amala akkamii qaba? ይሄን መጠንቀቅ ያለባችሁ። ብዙ ጊዜ dubartoonni bakka kana kanatti dhiirotarra bakka kana kanatti dubartootatu shawwadamaa ሲገሌ dhiira istaayilii qaba, firiizii firee surree garagaraa faashina garagaraa hordofu qofa laalanii jireenyi isaa amalli isaas akkuma uffata isaa akkuma fuula isaa akkuma rifeensa isaa bareeda se'anii jarjaranii itti seenanii booddee keessaa ba'uun rakkisaa jechuudha. Kanaafuu wanta hundaa isteeppii barbaada. Akkuma Muktaar haasofsiisee ji'a 5 haasofsiisee ji'a 6 haasofsiisee fakkeenya inni kaasee waan badaarraa arge atis nama itti dhiyaattu san yoo diiteel gadi buutee gaafa laalte waan ati hin feene wayii irraa waan argituuf fageenya maal irraa of qabdaa jechuudha. Yoo akkas hin taane jireenya ijaarrachuun bultii ijaarrachuun ni ulfaata. Okay? Erga bultii ijaarratanii waalaikum salaam Madina. Kama gaafii sin gaafachuu barbaada. Gaafadhu. Ingaruu natti illee kolfinallee yoo isin qayyamsiisellee dhiifamu. Rakkoon kun. Ani wanti gaafadhu yeroo baay'ee namatti dhiyaadha. Dhugamu onnee kiyyaraa namatti dhiyaadha. Nama wayyoo itti dhiyaadha. Nama hedduu dhiyaadhee laaleerallee yoo ani jaalala dhugaa ani kennee fi itti siiqeetiin bakka nama kana murteessee ani waliin deema jedhee namni sun jalaa fudhata. Maali sabatti badii fi ammoo badii nama sanii hinnaaf hin galle bakka sanii. Okay. Wanti haasa'u jiru sanumaa galee jalqaba itti of kennuun dura ብዙ ጊዜ dubartoonni jaalala yoo nama jaallatan siigalee dafanii nama saniif harka kennuuf jarjaran. Bakka sani isinii xumuraa qabaata. Amma fakkeenyaaf si jaaladha bakka ji'a lama ji'a sadii ji'a afur. Ani nama sadii jaaladheera. Nama sadiin kanaayyuu yoo akka guddate ji'a afur ji'a 5 kan jaalala kee ibsuuf. Imalala hin bilbiluuf wallahi billahi hin bilbiluuf illaala. Isman naa bilbilee ekeresa maam naa bilbileera. An bilbiluuf hin jammara gaaf kaanii kan qara naa bilbilu kan qara yaani lubbuutii naan jedhu yookiin kan qara bakka ani kanas jaaladha barsi abdadha bar ati haadha jireenya kiyyaati bar naan jedhu sunini gaaf ani lamma harka lama wal faana itti bilbilu jammare harka kudhanii qara naa bilbilu sagali deebisa sagalirraa 8 deebisa 8irraa 0 deebisa maali amma ila balee amma sinema maa jaallataan sinema jaallachuu dandeessa hadda namni tokko argitu jaallachuu danda'a miyuutii qabadhu Madina itti soke surratti qabu jaalalli maasi qabee miti siigalee rakkinni dubartoota jaalala nama jaalarraa qabame saniif dafanii harka kennu as falligimee yoo jaallattes haga eenyummaa nama sanii beektutti haga eenyummaa nama sanii fakkeenyaaf ati amma anan miidiyaa irratti ol baranne ana qofa beektee na jaallachuu kee dogoggoraa jechuudha. Baakgiraawundii kiyya beekuu si barbaachisaa, maatii kiyya beekuu si barbaachisaa siigalee. Ani eessaa akka dhufe fakkeenyaaf eessaa akka bahe maatii akkamii akka qabu amala akkamii lafarratti akka qabu fakkeenyaaf nama yoo barattu fakkeenyaaf ani amma Madiinaa yoo barachuu barbaade jalqaba Madiinaa baradhaa. Lammata hiriyoota isii baradhaa sadaffaa hunduyyuu barnoonni isteeppii qabaachuu gaafa akkanatti isteeppiin deemte naamanii nama sana eenyummaa isaa irra ni geettaa jechuudha. Yoo ana qofa laalte malkii kiyya qofa laalte baakgiraawundii kiyya yoo laalle yoo hin qo'anne meaningless ji'a takka ji'a lama ji'a 5 illee haasofte booddee diigamuun isaan oolu jechuudha. Kanaafuu nama baruunu isteeppi falligaal baandee ሰውን ማወቃችን ሰው ማለት nama jechuun kitaaban dubbifamne jechuun mata duree isaa qofa laaltee mata duree kitaabaa qofa dubbista sana booda eega bante booda maalummaa kitaaba sanii ijoo isaa fuula meeqa akka qabu boqonnaa meeqa akka qabu eega dubbiste booda beektaa jechuudha. Kanaafuu nama itti dhiyaattee eega itti dhiyaatti booda isteeppii ittiin barattutu jira jechuudha.
hiriyoota isaa baratta, faamilii isaa baratta, biyya isaa baratta, eessaa takka wayii gaafii keessaan naa barreessitee fakkeenya isinii fudha. Maqaa sooshaal miidiyaa qofa beekti. Eega waa mara walirraa fixanii ji'a 5 ji'a 6 maallaqa irraa nyaatee si jaalladha jedhanii footoo bareedaatti ergee maalitti ergee eega wantaa jedhe booda amma gaabbitee keessaan maal godha jettee na gorsiti. Kana booda eenyummaa isaa beektaa, biyya isaa beektaa hoo jedhee gaafadhu maqaan isaa isiin ittiin beektu maqaa sooshaal miidiyaati. Maqaan isaa lafarraa maqaa biraati. Maqaan sooshaal miidiyaa qofaan isatti dhiyaattee jaalallee godhattee ji'a 7 waan ofii dafqitee hojjette itti kennitee sana booda alaaqishim jedheen jechuudha. Iheen maalle nama barachuun kanaa miti. Komentii jalatti ba'uu qofa hin boo'in hawaa adaba. Komentiin hundi kana dhiisi abdii. Kanaafuu nama ditteelii baradhaa. Yoo itti dhiyaachuu barbaaddan yoo jaallattanis jaalala keessan haayid godha dhoksa. Eega haayid gootan booda nama sana dhugaan akka si jaallatu sana eega ergixanyaa taate booda akkuma fedhii inni siif qabu sana ergixanyaa eega taate booda jaalachuu kee yoo itti ibsite sana booda chigiree la'uun jechuudha. Yoo akkas hin taane har'uma waan argiteef ji'a tokko waan wal janajjantaniif sa'a 2-3 waan silkii keessatti waliin turtaniif nama san hin beeka, nama san hin jaalladha jettee eega booda jaalladhee akkana na godhe jettee murteessuun hin danda'amu jechuudha. Duruma deemsa kee tolfachuu qabda. Kanaafuu akkasitti deemuun si barbaachisa. Madiinaa nama sana isa qofa beekuun beekte hin jedhamu. Isa qofa beekuu, faamilii isaa beekuu qabda, hiriyoota isaa beekuu qabda, bakka jireenya isaa beekuu qabda, karoora isaa beekuu qabda, maal akka hojjetu beekuu qabda. Amma parsantii 100 keessaa parsantii 50 warra sooshaal miidiyaa irratti wal barate osoo jaalalleen kee maal hojjeta yookaan abbaan manaa kee hadha hojiin isaa maali jettee osoo gaafatte parsantii 50 isiin deebisu. Waan abbaan manaa isii hojjetu eessa akka oolu, eessa akka bulu dhaabu. Kun dhugama ta'ee bakka kanatti ammallee waan beekamu qaba. Amma ani nama raasaa jaaladhe malee tokkochi mucaa durbicha kiyyaati. Mucaa durbicha kiyyaa kana hin beekaa qe'ee tokko ollaa tokko. Mee kana maalirraa qoratarree? Duuba isaa maalirraa qorataan? Hin beekaa, maatii isaa hin beekaa, haadha isaa hin beekaa, abbaa isaa hin beekaa, isa hin beekaa, obboleeyyan isaa hin beekaa. Okay, kana yoo beekte isas beekuu qabda, isas beekuuf yeroo jechuu qabda. Digalee ji'a 2 keessa. Madiinaa jireenya ati jiraachuu deemtu waggaa 20 yoo rabbi sii godhe waggaa 30 waggaa 40 yoo umurii rabbii si jedhe sanaa ol jiraachuu deemta sii galee fakkeenyaaf isaa kan 30 ta'uu danda'a 20 ta'uu danda'a. Umriin kee waggaa 100 ta'u 70 si yaafa 60 yoo ta'e ganaa 30 40 si yaafa. Umrii dheeraa jiraachuu deemtu kanaaf sii galee nama filattu maa ji'a 2 sitti fudhanne 3 sitti fudhanne waggaa maa sitti fudhanne nama sana beekuu qabdaadha. Amma meeqoo itti digalee maalummaa isaa beekuu qabda, amala isaa beekuu qabda, dakkaamagoonni isaa beekuu qabda, waan isa aarsu beekuu qabda, waan isa gammachiisu beekuu qabda. Innis akkasumas si beekuu qabaadha. Meen pointiin yoo akkas ta'u ta'e jireenya uumatte keessatti rakkoonis yoo si mudate dogoggorris yoo uumame irraa dandamachuu dandeetta. Sababbiin isaa amantii fudhatteerta. Amantii amala isaa fakkeenyaaf namni kun amala yoo waa aarsite si obsuu yoo hin dandeenye ta'e amma amala isaa yoo ka beektu ta'e gaafa bultii keessatti seente waan isa aarsu sanarraa fagaattaa jechuudha. Waan isa baratteef waan isa gammachiisu yoo beekte amma gaafa bultii keessa seente waan isa gammachiisu beekuu sitti ulfaatu jechuudha. Karaa gabaabaan gammachiisuu dandeessa abbaa manaa. Kanaafuu akkasitti deemuu barbaachisaa. Akkasii waan waliin turreef galatoomaa hunda keessanii isin jaalladha. Yeroo gaarii galatooma jecha halaa keera. Jaalladha hunda keessanii rabbiif jecha waa hundaa waan keessatti adeemsa keessatti obsa godhachuu yaalaa galee gaarii fi nama badaa addaan baastu haasaa isaatiin osoo hin ta'in gocha isaatiin galee
maamiyyoon akkana ani haadha manaati yaa waa walitti permisiyoo gadi afaan qofaan sun ta'e waan san agartee baasayyoo nama gahiyyoo digalee dhugaan haadha manaati yaaf abbakkaa'u kakabaadhu ta'e waan isiin gammaddu adirgee maasaayyati kanaafuu nama wajji jirtan wajji haasaa jirtan afaan qofaan kan isinitti haasa'u nama sana hojiin argisiisa gaariin biyaa dargaallu adirguu haasaa bakka namni sun nama dhugaadha namni dhugaan namni gaariin yaa dargaaldamne godhee sitti namni dhugaan namni gaariin deemsi isaa si wanta ta'e har'a waan akkanaa godhuu yaa dargaallu godhee sitti galee kaafaan qofaanii si gootu sun faayidaa sun hin qabu hunda keessanii galfoofadhaa abdi yaada yoo qabaatte waan rabuusii daqiiqaa 5 booda nagaa walitti qaban. Yaadni wanni hafin jiru yoo gudduunfateetti fayyadamee wanni hanga ammaatti dubbatamee wanta gaariidha waan sammuu namaa haaromsuudha. Kanaaf waa'ee jalqaba wal amanuu irraa kaasee akkasuma taatee jireenya keessatti yookiin jaalala keessatti nama mudatu. Hedduu irraa kaafamee haasa'ameera yoo dhagaanii itti fayyadamanii guddattee fi miti gorsi yooma xiqqootu yoo abbaan hojiitti hiikkate isa fayyadu jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti wanti addaatu hundi warqi sitti fakkaatinii waan jedhamu wayiitu jira. Nama tokko afaaniin jedheef wayim dammoo waa wayii hima jedheef bakka wanni namni kun sirrii yaada jettee fudhachuun duratti waan yaadu san waan sammuun isaa yaadu jechaanis mirkaneessee akkasuma takbaarii ta'anillee agarsiisuu akkuma reeffas immoo hin dhaaman jecha. Maalummaa namaa beekuu irratti namni kun ebaluuti kana jechuu qofa osoo hin taane wanni ati irraa beekuu qabdu. Maaliif na barbaada yeroo akkamiitiif na barbaada eessaan geessaatti na barbaada namni si'ii jireenya waggaa meeqa waliin jiraachuu hedduu miti suuqa irraa biqaalaa irraa waa bitatuyyuu suuqa yeroo dhaafe irraa waa bitatee daqiiqaa lama waan hin turre irraa waa bitatee bira taruyyuu nama amala gaarii filata jechuudha. Ati ammoo jireenya kee ho'iin waggaa 30 ho'iin waggaa 40 achi yoo labbaa manaa godhattee waliin jiraachuu edda waan ta'eef jalqaba irratti bal'innaan inni nama akkamiiti. Ebaluu kana jechuu isaa qofa beekuu osoo hin taane jireenya kiyyaaf gara fuulduraatitti naa ta'a namni kun inni akkam kana kan ittiin madaaltuun dammoo dhabaachuuf qabaachuu isaa qofa osoo hin taane yaada isaa hubachuudhaaf namni kun akkamii fuuldurri isaa yaadni isaa akkamii yaada gaariidha jettee haalaaf amala isaa irraa filatta. Namni gaafa haalaaf amalli isaa gaarii ta'e yaadota gaggaarii yaadaa dhala namaa irratti yaada hin taane hin fidu jecha jireenya isaa karaa kamiinuu fooyyessee itti fufuuf waan ta'eef. Kanaaf jecha akkasii